Arramoo viidiyoo baay'ee laphee nama cabsuu fi baay'ee nama gaddisiisuu qabadhee isinii dhufeeti jira. Akkuma suuraa irratti argitan kana obboleettii teenya takka daa'ima godhattee balaan daa'ima kanarra geemmoo balaa ibiddaa waan ta'eef baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Dhugaa viidiyoo sana laaluutiin dadhabe. Imama dhibee daa'imaa kan beekutu beeka. Dhugaa baay'ee tokko nama dhukkuba daa'imtees akkasna dhukkuba asna dhukkuba jetteen beektu. Imimmaan koon qabachuu dadhabe dhala qabaadhe osoo hin taane yeruma daa'ima namaatu waan tokko rakkoon irra qaqqabu daa'ima irraa miti nama jabaa wayya jechuudha. Namni jabaan illee dhukkubullee bakka kana himata garuu daa'imti dandeessee himachuu hin dandeessu. Kanaaf nagaallee isin gaafachuu hin daganne. Nagaaf jaalalli Waaqayyoo haala bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koo amantaa biroo taatayyoo yaashama harka fuune jira jirtu. Arrammoo viidiyoo baay'ee tokko laphee kun cabsisiniif fideetii dhufe jechuudha. Viidiyoon ani isinii qabadhee dhutti dhufe kana akkuma ija keessanii fuulduratti argitan kana mucayyoon kun dhalattee guyyaa 22 ji'aayyuu hin guunne jechuudha. Guyyaa 20tti balaan ibiddaa ka'ee mana keessatti balaan ibiddaa yeroo ka'u mucattii kanarra balaan ibiddaa suni bu'e jechuudha. Namoonni achi keessaa gibbiin guutuun isaanii takaraayyonni baay'eetu jira. Isaan keessaa namni tokko namni gubate hin jiru jette. Ani garuu manyitaa beetii algarra ishee raffisee fuulduraa waa dalagaatii jira. Yeroo naqu ibiddi xiqqoo ishii tuttuqe jette. Ibiddi kaa yeroo jalqabaatiif xiqquma gaafa nama tuqu babal'achaatii deema jechuudha. Mee bakkuma ibidda jedhaati yeroo gaazii tokko qabsiistan xiqqoo ishii yoo isin gube ittuma babal'achaatii deema jechuudha. Har'a mucayyoon kuni waaqatu jiraadhu jedheen lubbuu waaqayyoon uumte guyyuma waaqayyoon ba'i jette sanaan baati jechuudha. Har'a mucayyoon kun guyyaa dhalattee guyyaa 22 jechuun ji'aayyuu hin guunne jechuudha. Har'a garuu mucayyoon kun guddattee waggaa 2dha jechuudha. Dhibee kana baattee waggaa 2 guutuu daa'imummaa ishii sanarraa afuunuyyuu wanta guddaadha. Waan godhes kana qaba jechuudha. Waan kana godheefis Waaqayyotu beeka jechuudha. Maaliif dubbachuutiin barbaada? Yeroo baay'ee nuti daa'ima dhukkubuudha mannaa nama jabaa dhukkubuuti wayi. Har'a mucayyoon kun abbaa manaa hin qabu an ulfoofna nagatee deeme. Goddanyaa akkasumaan hiriyummaadhumaa walirraa dhaldeenye malee itti yaadee miti kanan mucaa kana da'e. Inni immoo nagatee wanta deemefu dirqama ilmoon haadharraa hedduu kanarree anillee mucaa koo guddisachuudhaaf jedhee hanga kana guyyaa har'aa gaheetiin jira. Garuu mana yaalas geessee doktoroon irree baay'ee na gargaaratii turanii hamma garuu humna kootii ol ta'ee jira. Gaafan argadhe nan nyaadha gaafan dhabe immoo garuu akkanumatti hin daffa'amee bula. Mucaa dhibamtuu kana baadhetan olii gadi deemee wayyaa miicaa hojii biraa yoon hojjedhe namni biyya keenyaa nama asxayyafa jechuudha. Madaa dhiisati madaa akka kana fuula ishii harka ishii kan akkasitti bilchaatee dhiisati nam xiqqoo qusulii irratti argitaanan akka malee si asxayyafa namni biyya keenya maaf akka ta'e hin beeku. Har'a mucayyoon kun jaallattee yookiin dhalootan ittiin dhufne balaa ibiddaati waan ta'eefu mucaan kun immoo dhalattee waan immoo lubbuu ishii hin baasne guyyaa 22tti dhalattee guyyaa 22tti balaan ibiddaa irra gahe osoo lubbuu ishii hin bahin hanga guyyaa waggaa 2 guutuu eeguu jechuun dhugaa meesinumtuyyuu hojii taammirii Waaqayyoon kun hojjetu laala. Lubbuun gaafa Waaqayyoo si barreessite jiraadhu yoo siin jedhe inuma jiraatta jechuudha. Mucaan kun baay'ee garaa koo nyaata. Gaafa kaameraa akkana ofitti buttanii ilaaltanii harki ishii hin mul'atu, fuulli ishii hin mul'atu. Haati immoo laalaagaa ishiin illee ganaa daa'ima jechuudha. Haatillee ilmoo ishiitiif jettee qismii ishii gaafa akkanatti cabu kana caala wanti nama gaddisiisu hin jiru jechuudha. Yeroo baay'ee shamarran keenya tasa gaafa ulfaa'an namni gaafa ulfooftan isin hin jaallatu jechuudha. Dhiironni maaliif akka ta'e ilmoo isaati waan ta'eef maaliif akka gatee nyaatus dheebotus rakkatus qabaatus haadhuma manaasaa isa wajjin hin ciise sana ilmoo adda godhate maaliif gatee irraa dheessa? Lubbuu Waaqayyoon baase lubbuu Waaqayyoon uume Waaqayyoomatu baasa jechuudha. Har'a mucayyoon kun mucaa kana xiqqoo daa'ima kana faana yeroo akkatti tasaqaayyaatu dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Ani akka kootti baay'ee tokkoon gadde maaluma carraa shamarranii maaluma gaa biyya keessa deemnullee biyya namaa deemnullee numatu rakkataayii kan jedhu baay'ee natti dhagahame jechuudha. Viidiyoo kana kanan arge immoo viidiyoo warra amaartotaa nabaa intartimentii jalaan arge jechuudha. Innuyyuu dubbachuu dadhabee laala himamiin daa'imti bakka kana na dhukkuben jettu jechuudha. Akkanatti mucayyoon kun gaafa akkasiin dhukkubame baay'ee tokko nama gaddisiisa yaa ummata. Gaafa mucayyoon Waaqayyootumatu jiraadhu jedheen malee dhalattee guyyaa 22 irratti maaltu ibiddarraa maaltu
induutu jedheen bakka hin barreeffamneef ni jiraatta jedheen garuu ibiddi kun immoo keessa seenatii deema jechuudha. Seelota qaama ishii miidhatii deema yeroodhaan eenyu waan itti hin arganneef yaala gaa waan tan arganneef keessa madaatuma deema laala keessa qusuliin kun keessa akka mucayyoo yeroo darbe immoo eenyuti jedhamtee gaaziin irratti dho'ee amma parazaayitii taata jedhanii eenyu kadhachaa fi turan sana akkasumallee laal yeroodhaaf ishiitti oomaan dhagahamne waggoota dheeraan booda keessa ishii qaama seelota qaama ishii keessa seenee seelota qaama ishii miidhaa ture jechuudha. Mucayyoon kun illee har'a seelota qaama ishii keessa jiran miidhatii jira gaaziin kun. Ibiddi badaadha jechuudha. Ibiddi badaadha. Balaan ibiddaa balaadha jechuudha. Xiqquma ishii yoo namatti tuqe ergasii nama mazammazeetuma bal'achaatii deema keessa kee ergasii seena malee yeroodhaaf gubbaadhuma madaa garuu anniisaa kee keessa suuta jedheeti kan galaatii deemu. Kanaaf immoo obboleewwan kun immoo nabaa intertimantiin immoo eessaa arge yoo jettan taaksii keessaan arge ergasii boqonnaatiin dhabe jedhe yeroo afaan amaariffaatiin dubbatuun dhagaye jechuudha. Dhugaa nama baay'ee tokko nama dhukkuba. Daa'imuma edda waaqayyoon namaa kenne ila mataa numtillee yoo nama jalaa dhukkubu baate baay'ee tokko kan nama eenyu jedhu. Namni yoo sheerii gootan namoonni yoo isin gargaaru baattanii sheerii gootan namni gargaaru yookiin tokko lama argamuutii danda'a jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo balaa akkanaa irraa isin haa eegu keessattuu balaa gaazii balaa ibiddaarraa waaqayyoon balaa tasaarraa nama eegu. Har'a mucayyoon kun mucaa waggaa lamaati ganaadha. Gaafan hojii dhaqe hojiirraa yoo wayyaa miicuudhaan ta'e immoo wayyuma miicuun gaafa namni kaalaale ani yoon gara laafetti ta'e namni biraa cakkaanyii ta'uu danda'a. Gaafuma akkasiin ishee ilaalan mucaan kee daa'imti kee qusulii qabdi kanaaf akkanatti hojjettu jedhanii gaafa na abbaarranitu gaafa na ari'anitu jedhu. Dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Biyya keenya keessatti rakkinni illee baay'ataatii jira. Haalli nageenyaa hin jiru. Uummanni biyya mana isaatirraa baqachaa kana kan jedhe hundumtuu rakkataa fi kan qabuuf kan hin qabne walii wallalamaa jira jechuudha. Kanaaf mucayyoo kana mee maaloo waaqa itti hamantanii waaqayyoo siraa maaru jedhaati waaqa kadhadhaa fi ana baay'ee keessi koo naanyu jedhe jechuudha. ከናፉ በጣም ይከብዳል። እናት ማለት በጣም ከባድ ነው። ልጅ ያላችሁ ታውቃላችሁ፣ የልጅ ጉዳይ ታውቃላችሁ። እቺ ልጅ ከይሳት ተቃጥላ ነው ወልዳ 22 ቀን ብቻ ነው ተወልዳ በእሳት አደጋ የደረሰባት። ስለዛ ሁላችንም እንረዳለን። ለምን መሰላችሁ? ነገም እኛ ምን እንደምንሆን አናውቅም። እቺ ልጅ እግዚአብሔር ፈቅዶላት ነው ዛሬ 2 ዓመት የደረሰችው። ማንም እሳት እንደዚህ አቃጥሎ ተወልዶ 22 ቀን ወሩን ካልሳይሞላ ማለት ነው። በጣም ይከብዳል። እናንተ እናት ብትሆኑ ኑሮ ኢማሙ እንዴት እንደሚሰማችሁ ታውቃላችሁ አይደለም? በጣም ነው የከፋኝ። እግዚአብሔር መጨረሻችን ያሳምርልን። ሁላችንም እግዚአብሔር መጨረሻችን ያሳምርልን። ሰው ልጅ ወንዶቹ አብራችሁ ፍቅር አማማቾች ትሆናላችሁ። ከዛ ካረገዛችሁ በኋላ መንገድ ላይ ነው ትቶ የሚሄዱት። ለምንድን ነው? እናንተ ሰው አይደላችሁ? እናንተ እናት የላችሁም? እህት የላችሁም? ነገም እኮ እንደዚህ እናታቸው ላይ እንደዚህ ቢደርስ እህታቸው ላይ እንደዚህ ቢደርስ ኑሮ ደስ ይላቸዋል? ከሌላ ወንድ ጋር አድራ ከዛ አርግሳ እሱ ትቶት ከሄደ እናንተ ደስ ትላላ ይላል? ለምን ርቃችሁ አታስቡም? እግዚአብሔርን በጣም ነው የሚያዛዝነው። ውስጤን ነው የተነካ። እቺ ልጅ የአንድ ፍሬ ልጅ ናት። ነገውን ከስንት ነገር ትሰራ አድጋ ትምህርቷን ጨርሳ እናታ ቁስስ ብላ እንደዚህ 2 ዓመት ሙሉ ስቃን ከልጇ ጋር ታያለች። ከዚህ በላይ የሚያምን ሰው ያለ እንዴ? ወይኔ በጣም ነው እግዚአብሔርን በጣም ነው እየተሰማኝ። እግዚአብሔር መጨረሻችን ያሳምረን እላለሁ። ከናፎ ቦሌዋን ኬኝ ዋቀዮን ኑመ ኬኛ ኑፋ በሬቹ ዱጋ ባየ ቶኮ ነመ ባየ ቶኮ ኦፍ ኤገኖን በርባቺሳዳ jechuun maali carraan keenya kun maali daa'imti kennaa waaqayyooti yoo guddifatanii isa caalarree akkasiin waan mana kiraa Finfinnee keessatti ni beektan waan mana kiraatiin itti guddifattu dhabdee gaafa anga ala baatee maangadi gubbaarra teessee kadhatutti geesse mucayyoon kun ofiishiitti fuuganaa hin dhalanne daa'ima immoo itti kennee fi tamasgeen jettee fudhattee guddifachuu qabdi jechuudha. Kana baay'ee ulfaataadha yaa obboleewwan koo. Waaqayyoon waan takkasaa jala sinaa baraaruun isiniin jedha. Viidiyoon irra qabadheetii dhufe kanaadha. Hanga dhuma viidiyoo keenyatti dhaggeeffadhaati laayik sheerii gochuu hin dagatina. Namoonni immoo as keessaa yookiin nama tokko lama
eenyu argachuu danda'u namoonni kaan immoo gargaaruu wanta danda'aniif kanaaf waaqayyoon balaa akkasiirraa isin haa oolchuun isiniin jedha. Kanaaf warreen maamila Simboo taatan laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Warreen maamila Simboo hin taane immoo kottaa maamila Simbootti dabalamaan isiniin jedha. Qeeqaa fi komiyyoo qabaattan bifa koomentiitiin naa barreessaa. Viidiyoon koo har'aa egaa kana fakkaata. Kanaaf guddaasaa galatoomaa eebbifamaa.